Ashama hordoftoota daawwattoota koo akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaa fi kabajaa bakka jirtanitti seenaadha qabu. Har'a waan baay'ee nama gaddisiisu tokkoon argee yookaan ajandaan koo har'aa baay'ee nama garaa nama nyaata. Waan baay'ee garaa nama nyaatu, waan baay'ee nama jibbisiisudha. Maal inni akkuma isin beektan yeroo hedduu ijoollee biyya Beerut kun baay'ee dararaa hedduu arganii ammas dararaan sun hedduu itti cime. Akkuma isin argaa jirtan kanatti ammas guyyaa dabalataa biyyi Beerut gubataa jirti. Biyyi Beerut balaa ibiddaa guddaatu ka'eetiin gubachaa jira. Jara keenya balaan kun ijoollee keenya irratti dhiibbaa guddaa qaba. Isinii galee dhiibbaa guddaa qaba. Dhugaan akka sammuu kiyyaatti sammuun kiyya baay'ee na cinqe. Maaliif ijoolleen keenya durumaayyuu gisee nageenyi jiru sanuu biyya saniitti baay'ee rakkataa jiran. Har'a garuu deebi'ee ammallee kaamma dura dhoo'e lammiilee Itoophiyaatii fi lammiilee biraattis baay'ee fixe. Fixuu qofaa miti amma waan nama cinqu beektanii. Namni tokko biyya wayii jiraatee biyyi sun nageenya yoo hin qabaanne sammuun keetu boqonnaan argatu. Guyyaa tokko fooqiin kennallee akkasi jiginnaa. Guyyaa tokko fooqiin kennallee gubatinnaa jettee sammuu si dhiphata jechuudha. Ka dalaydu tolaani mallayni xiqqishuudha. Warri mallaqaan dalagullee mallaqa xiqqoon dalaga. Kun immootu tolatti dalagaan. Dalagaan baay'ee dararaa gurguddaa kanaa keessa jiran. Egaan har'a ibiddi ganama kanaan ka'ee Beerut keessatti ganamumaan ibiddi guddaan ka'ee jira. Ijoolleen keenya akka wal quba qabaattanis kabajaan isin gaafadha. Ani namoonni keenya yoo quba waliin qabaanne baay'ee rakkoodha. Amma duraayyuu lammiilee Itoophiyaa achi keessa du'an sun erga wanti tareeyyi lammiilee Itoophiyaa ta'uu isaanii irra gaggaxame biyyee keessaa guuranii jechuudha. So wanta kanaa kun babal'atee jira. Yaa jara keenya ijoolleen Beerut jirtan dafaa mala ofii mala bakka teessanii biyya san keessatti hin gubatina. Nutillee isiniif cinqamnee jirra. Amma durallee isinitti meera biyya san jijjiiradhaa jedhe ijoolleen akka carraa isinii bantuuf goone ijoollee Dubaayitti isiniif goone Dubaay irraa akka achi isin fuutu goone yoo waraqata hin qabaannellee paaspoortii akka baafattan isin himnee akkaataa itti baafattan isinitti himnee jirra. Teessanii biyya san keessatti hin gubatina biyyi sun guyyarraa gubatuuf deemte addunyaan irraa haasa'utti jira. Nuyi miti warri irraa haasa'u jiru addunyaan biyyi sun sodaa guddaa keessa jirti. Lola hamaatu biyya san keessa jira. Mootummaan lola hamaa deemsisuu barbaada. Diina cimaa qaba jechuudha biyya alaatii fi biyya keessanillee. Biyyattilleen uummanni illee waan baajata dhabeef jecha mootummaa san akka fannifamu gaafataa jiran. Mootummaan biyya sanii akka ajjeefamu akka hudhamee fannifamu uummata fuulduratti addunyaa gaafataa jiran. Gaafa wanti kun ta'ame mootu nageenyi keessan baay'ee yaaddessaadha. Akkaataan isin itti jirtan ammaa yaaddessaadha. Gaafa san daran namni isin laalu hin jiru. Yeroodhaan dafii mala kee maladhu. Warri manuma xalabaa keessan keessaa jirtu biyya koo galuu barbaadee baafadhu gali gara biyya keetti ofirraa gali. Biyya hambaa keessatti hin gubatin maatiin kee isin argatu ati jireenya kee argitu bilaashatti lafa baddaa jechuudha. Biyya tasgabbii hin qabne takka keessa bar nuti wanti biyya ormaa nuti eejisu biyya teenatti tasgabbii hin qabu jenneemi biyya keenyatti gallee falmatu wayii yoo duutellee biyya abbaa keetitu si nyaata. Biyya Beerut keessatti balaan hamaan amma deemamaa jiru kun lammiilee biyya san keessa jiraataniif baay'ee yaaddessaadha. Ibiddi isin argitan kun waan xiqqaa miti. Guyyaa duraa dhoo'insa dhoo'een namni xiqqaan hin dhumne lakkoofsi nama xiqqaa hin dhumne. Guyyaa har'aatillee ibiddi kun addunyaan irraa haasa'u jira. Ibiddi kun ibiddi akkanumaan qabate osoo hin taane shira siyaasatu jira. Siyaasa cimaattu biyya san keessatti xaxamee jira. So ijoolleen keenya kan biyya ormaa jirtan kan biyya Beerut keessa jirtan hundi keessanuu haala isinii mijatti kanatti fayyadamaatiniin biyya san keessaa baafadhaa ijaa gurra qabadhaa. Jireenyi keessan hanga fedhe mijataa yoo ta'eyyuu biyya san keessan taa'ina isinitti meeraan. Guyyaa muraasatti eeggadha. Biyyi sun rabshaa guddaa galchuuf deemte akka BBC'n addunyaa haasa'utti Aljaziiraa dhaggeeffataa ture reefan afaan Arabaati. Biyyattii yaaddoo guddaa keessa galte. Waraana guddaa keessa galuuf deemti. Tasgabbiin kana booda hin jiru akka Sooriyaa san ta'uuf deemti biyyattiin. Bibittinnaa'uuf deemti akka Sooriyaa fi Siiriyaa sanitti. Akka Liibiyaa san ta'uuf deemti. Waraanan jechuudha. Gaafa kana biyya itti deemtu hin qabdu jechuudha. Biyyi hundi xiyyaaraan cufata waan ta'eef biyya itti galtu biyya itti deemtu hin qabdu. Yeroodha yoo keessaan baafatiin odoo rabshaan kun hin galin osoo uummanni protestii hin ka'in uummanni fincila adda addaa osoo hin kaasin keessaa daftanii yoo malattan gaariidha. Jara keenya wanti gaafa biyyattis galtan homaayyuu rakkina hin qabu. Yookaan biyyatti dalagattee hojii jirta yoo dadhabde kunoo biyyoonni hin jiran biyyoonni banamanii jiran mallayni jiraannan waa tokko rakkoon hin jiru. Mallayni jiraannan biyya feete deemuu dandeessa. Namallee yoo beekte namarraan deemuu dandeessa.
Kanaaf biyya tasgabbiin qabne keessa deemtanii hin gubatina. Ammoo hanga saniif hundi keessanuu akka olii bilbiltanii ol hubattan kabajaan isin gaafanna. Sirriitti ol hubadhaa. Naannoo san eenyu jiraata wanta jiru immoo odeeffannoo nu biraan ga'a. Naannoo jiru sanitti mumkin namni beeytanii rakkoo nama jiru warra Beerut kana biratti namni baay'ee quba waliin qabu harka caalu shamarrantu jiraata biyya san keessa quba waliin qabu namni. Kanatu biyyi naannoo kana jira maaliif sababa mana xalabaa ta'aniif namni baay'ee waliin beeku. Wal iyyaafadhaa garee adda addaa keessa wal soqaa Beerut jiraachuu keessa wal gaafadhaa naannoo jirta wal gaafadhaa sanirraa wal hubadhaa bas. Biyya jireenyi fi jiruun gubata ta'e san keessatti gubata biraan dabalatin ayaake isin simanna haala isiniif mijeessina. Sa'a 24 waa'ee keessan irratti hin dalayin ammallee hanga isin achi keessaa baatani. Sun biyyaa miti biyya diigamtuudha. Biyya arabaatuni rakkoon isii takka lola kaasnan nagaatti hin deebitu biyyi sun. Abadan nagaya numan argattu gonkuma. Biyyi takka balaa kaasnan deebitee nagaa argachuu isiin ulfaata keessattuu biyya araba. Sooriyaa laala, Liibiyaa kana laala. Balaan takka ka'ee jennaan qiyaamaan dhaabatu hamma dhumaatti hin dhaabatu jechuudha. Balaan kun oduu isin hin dhaqqabne mala keessan kan malattan isin mataa keessan. Kun gorsa obbolummaati. Dirqamaa miti gorsa obbolummaati. Dhaamsa waliif dhaamna. Gaafa ati duute siif booyuu koorra, gaafa ati duutee biyyee nyaatte siif boo'urra, har'a gaafa ati lubbuudhaan jirtu kana yoo siif boo'e anaafis kabajaa guddaadha. Anaafis seenaa gaariidha. Gaafa ati duute yoo du'a kee wanno kan jiru taate waa tokko faayidaa hin qabu. Si boo'uun ati duute waa tokko si fayyadu. Waanuma tokko nama yoo jiruudhaan boo'aniif irra faayidaa guddaa argata. Jiru irratti kan du'e irratti boo'uun miiningilansi yaada kun dadhabina biyya keenyatti malee faranjiif fixee bar Itoophiyaatti jedhe. Itoophiyaatti gaafa duutu baay'ee qaaloftaa jedhe. Gaafa jirtu garuu rakkasaa jedhe. Garuu biyya faranjiitti gaafa jirtu qaaliidhaa gaafa duute rakkasaatti namni ol jedhee si ilaalu hin jiru reeffa kee duute bakka riippi jedhaniitu si bira taran. Biyya keenyattoo wayyoo ibaluu koo akkas caccabee garas kufee maal jedhee akka nama deebisuu maraatee maal hin naffa waan akkasii hiilaa abad waa tokko faayidaa tokko hin qabu. Kanaaf gaafa jirtu kana akka baatu namoonni immootu lakkoofsa samoon isin himattani lakkoofsa ijoollee Beerut jirtudha. Lakkoofsa beerii daanyetii yookaan jiituti. Isii faa bilbila xiqqoo isii wayyaa iddoo firii ta'e wayii jirti. Isiidhaan haala akka isinii mijeessu taasisa warri Beerut jirtan. Lakkoofsaan isinii maxxanse kan Dubaayittillee bilbilaatiniin haala mijeeffadhaa keessaa baasa. Biyya ormaa biyyuma ormaatiin da'um Dubaayitu caala mallaqaan. Biyya Beerut san keessatti mallaqni hin jiru doolaarri kufee jira doolaarri inumaa badee jira. Mallaqaan waan ta'eef hundi keessanuu carraa kanatti fayyadama. Haalli amma jiru kun haala sodaachisaa waan ta'eef hundi keessanuu adaraa keessan walirratti ilaaluun gaarii miti. Ani isinumaaf malee waa tokko isinirraa argadhu waa tokko naan gootan. Obbolummaa Oromummaa walitti qabna waan ta'eef lammii keenya waan taataniif isin rakkattanii isin arguu hin barbaannu. Waan gizee koronaan dhufe ta'e san waan gizee koronaan dhufe taatan san yaadadha. Mallaqa isin dhoorgatanii alatti isin gad darbatamtanii bakka raftan dhabdanii bakka bultan dhabdanii mana kiraa keessaa ari'atamtanii waan nyaattan dhabdanii isiniif boo'u ture. Rakkoon ammaa garuu san hunda caala. Tun lakkoo lubbuuti. Bara namni nyaatanii hunduu hin beekaniif kadhatullee hin jiraata. Garuu kana kadhattee bahuu hin dandeessu. Dhukaasni ka'ee jennaan biyya san Daaru Salaam godhan jechuudha. Daaraa godhan. Biyyi Arabaa kun waliin hilu yoo warra rukutu isinii gala. Kanaaf adaraa keessan ani ammallee irra deebi'ee isin hima ijoollee biyya biraatitti bilbiladhaatiniin haala mijeeffadha. Namni biyya biraa biyyi hin banamin hin jira jedhee yaadu bilbiladhaa haala mijeeffadha waa tokko rakkoo qabu. Kanaaf fakkeenyaaf wanni waa'ee Dubaay san isinitti himeef carraa kanatti fayyadamtanii haa milkooftaniif isinii gala. Namoonni birallee namni na caalaa odeeffannoo qabu hin dhabamu. Biyyoota adda addaa isin geessuu danda'an. Yeroo isin geessan kana of eeggannoo keessan baay'ee cimsa. Nama ittiin haasoftan kana waliigaltee cimaa godha. Namni ammaa baalageedha akka antaloo eengaddaa sanfaa isin gochuu danda'a isin guddatee waan akkasii muudanne sammuu kee of amansiistee of eeggannoodha fi wantoota adda addaa taasisuu qabda. Biyya akka Qaaxar fa'a deemuu qabdan, Kuweet fa'a deemuu qabdan. Biyya mallayni gaariin jiru isiniifuu akkas wayya jireenya gaarii dabarfattani. Biyya Beerut keessatti jireenya maal afaan yara funyaanitti baroomaan argattani waan hin beekna mallaqa isin argattan waan xiqqishuudha isin hin geessu. Kana waan ta'eef kun kana fakkaataa gorsa obbolummaati. Rabbiin isin haa eegu wal hubadhaan dhaamsa kooti
anis isin hubadhaa bilbilaan isin hubadhaa. Fayyaa naataa waaqayyo isin haa eegu nagaatti.